Guyyaa kaleessaa yaa'iin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa fi jaarsolii biyyaa akkasumas abbootii gadaaf keessaa qabu gara Maqaleetti malee ture. Jilli namoota 40 of keessaa qabu kun qondaaltonni naannoo Tigraay fi mootummaa federaalaa walitti dhufanii akka haasa'an kan kaayyeeffatedha. Guyyaa har'aa marii xumuruun gara Finfinneetti kan deebi'e yoo ta'u, yaada achitti ka'ee qondaaltota federaalaatti dhiyeessu jedhamee ni eegama. Waan jaaroliin mari'atan ammayyuu taana akka gabaabseenatti mugaafadheen ture. Guddaa galatoomii firaafolii guyyaa har'aa jilli kan abbootii amantaa akkasumas immoo jaarsolii biyyaa gara naannoo Tigraayitti imalee ture. Qondaaltota naannichaan illee simannaan taasifamee fi mariin taasifamee ture. Jilli kun galgala keessa gara Finfinneetti deebi'eera. Wanta har'aa jilli kun achitti mari'ate gaafannee turre akka miseensota jaarsolii biyyaa akkasumas immoo abbootii amantaa irraa hubanneetti dhimmoota dhaabi naannicha bulchuu kaasuu irratti akkasumas immoo dhimmoota furamuu qabu jedhu irratti akka isaan mari'atan nutti himaniiru. Waan bulchitoonni naannichaa jedhanillee yaafanneera. Dhimma kana irratti pirezidantiin itti aanaa naannichaa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waltajjii marii uumuun yoo barbaachise sadarkaa biyyaatti kan paartileen siyaasaa fi saboonni hunduu irratti hirmaatan taasifamuu akka qabu kan isaan dubbatanii addatti dhoksaan Tigraay waliin ta'uu hin qabu yookiin immoo paartii naannicha bulchuu waliin ta'uu hin qabu jedhanii kan isaan dubbatanii. Dabalataan immoo himannaa kana dura paartii naannicha bulchuu mootummaa federaalaa akkasumas immoo paartii badhaadhinarra kaasaa turellee irra deebi'anii qondaaltonni naannicha bulchan akkasumas immoo kanneen marii har'a irratti hirmaatan kaasaniiru. Gareen kun galgala deebi'eera. Dhimma kana yaadachitti walitti qabe kana qondaaltota mootummaa federaalaa waliin akka mari'atudha kan inni eegamu. Gama kaaniin immoo pirezidantiin itti aanaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa fuula feesbuukii isaan irratti dhimma gumii kana waa barreessanii turanii. Innis maal inni aktivistoonni garaagaraa jilli gara naannoo Tigraayitti ergame akka mootummaan ergeetti waan barreessaa jiraniif kun dogoggoraa yaada jedhu kan isaan kaasanii tokko akka jaarsummaa ergutti kaan immoo akka jaarsummaa fudhatutti wanni barraa'aa jiru sirrii miti. Garuu kaka'umsa jila kana akka isaan deeggaran kan isaan ibsanii. Dabalataan immoo dhimmoonni araara buusuu kun utuu gama komishinii hundaa'eedhaan raawwatamee bu'uura akka qabaatullee dabalanii kaasaniiru obbo Addisuu Araggaa. Gabaasa keenyattaanuun godina Harargee Bahaa magaalaa Haramayaatti guyyaa har'aa wallabdee shufeera baajaajii fi poolisii idilee gidduutti uumameen lubbuun nama tokko darbeera. Erga ajjechaan kun raawwatee booda dogongoraan raawwatamuu isaa ibsuun poolisiin kanaan shakkame to'annoo jala ooluu isaa bulchiinsi magaalichaa ibseera. Dargaggoon ajjeefame kun Jibriil Ahmed Nur kan jedhamudha. Yeroo ajjechaan raawwatame ijaan argeera nama jedheerraa BBC'n akka odeeffatetti namni ajjeefame nama waldhabdee gidduu seenedha malee nama poolisoonni barbaachaa turan miti jedha. Ammayyuu taanaatu dubbise. Magaaluma Haramaa keessa barisfaaltiidha bara. Naannoo ganda qoreetti naannoo ganda 02tti jala. Wayitiin tuni wayitii sa'a 5ti. Maal hojjeta ture gurbaan sun? Fadhii kun gaarii yookaan akkasitti inni yeroo san isalleen turre akkasitti nama biraatti wajjin taasisuutti cituu jiru dhufeetti kana mucaa wayii tokko saayiba kiyya akkamitti inni jeeqanii fi poolisiin qaba jiru ati sinaqaa jeetu bakka qowwee nyaachifate nuti akka tapha wayii seenee bakka kanuma bakka qawwee banuu okee mucaan silaa saayiba jaasan beeti mucaan kan gartee gaarii gahu kun bakka miskina akkasitti bakka gideedhamu mucaan saayiba jaatanis bakka qilleensi wayii seenee silaafatee bakka lafadhee jennii namni jennu bakka firraa bakka nuti bakka illee bakka sanii achi booda bakka humna addaa fideliitti gannaganii. Kan hin jedhu maaliif rukutanii? Shufeerticha kana bakka jechuun wallee bakka dhimma wayii achi dura ture waa sirrii qabaateen beekne isaatu jirutti dhufan beektaa. Dhiisi jennaan maa hin dhiisu jee bakka lolee jechuun. Namni gaarii kanaatu dhaame nama dhiisi jeen san osoo ta'in mucaan kun bakka jechuun akka dingatatti jidduu bee. Gurbaan dhaame kun nama umurii hagamiiti? Nama umurii bara xiqqaadha umurii qaama nama 18 fi 20 kana keessa bakkaati nama. Kanaaf amma gurbaan gidduu seenee rukutameettanii qawweedhaan rukutanii jarri poolisii? Qawwee poolisiin qawwee rukuttee mataa keessa rukutan akkana gara duubaa kana. Dhimma ajjechaa kana irratti kan gaafanne hoogganaan qajeelcha poolisii godina Harargee Bahaa Koomaandar Jeelaan Amaan poolisiin ajjechaa raawwate kanaan gadduu isaa ibsaniiru. Dhimmichi raawwatamuun isaa raawwatamee jira. Dhimmichi raawwatameef ta'uu hin qabu lubbuun nama bahuu hin qabutti gaddina. Wanni raawwatame kun ammoo ka'umsi isaa sababa koovidiidhaan baajaajiin nama 4 feeterraa ka'ee maa feetan kan jedhu saniini kun ammoo mucaan amma beekuun badheedhaa dhufe sababa maaliin ammoo akka rukutame ka dhugummaa isaa amma dogongora ta'uu isaa itti amannee to'annaa jala oolchinee jirra. Naannoo sanitti ammootu wanni jiru ka'umsi isaa maali eessarraa ka'eet kan jedhu suni akka
qoratamee adda ba'u kallattii magaalaadhaa kennee hojiin itti fufee jira. Namni shakkame sun ammoo namni dhimma kana raawwate ammoo to'annaa seeraa jala oolee jira. Guutummaa isaa ammoo qulqulleessinee tarkaanfii seeraa uummataadhaaf ibsina. Namni to'atame kun miseensa poolisii humna addaati? Lakki poolisii edileeti. Warruma poolisii edilee keessaa yeroo darbe mootummaan dhiifama godhee fi Asmaraatiin galan leenjii poolisii ogummaa fudhataniitiin tajaajila poolisii kennaa jiran malee poolisii humna addaatii miti. Odeessa keenya isa xumuraan humni addaa Oromiyaa erga eebbifamee uummata keessa soso'uu eegalee reefu ji'a muraasa. Kaayyoon humna kanaa jijjiirama kana tiksuu akka ta'ee fi rakkoo nageenyaa naannicha keessa uumamu to'achuuf akka kaayyeeffate pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kana dura dubbatanii turani. Ta'us humni kun hidhaa, reebicha akkasumas ajjeechaa dabalatee himannaan adda addaa irratti ni ka'a. Akka fakkeenyaatti kana dura kan dubbisnee jiraataan godina Bunnoo Baddallee waan irratti raawwatame jedhan akkanaan dubbatanii turan. Ammaanii obbolaa foon fitanii obbolaa nama lama mana jalaa ajjeesaniiru mana foona jalaa gubanii anamma lubbuu kootiin baqadheen waan uffatu qabu kan nyaatu kan dhugu tokko illee qabu shanee qallabdanii jedhanii abaawoo qallabdi jedhanii jarri kun waan seendu girdii nurra dhaabanii ulee nurra dhaabanii mana koo gubanii haadha warraa koo anamma ijoollee sadii qaba ijoollee sadii wajjin haati warraa koo iddoo seen fuuteen beeku isa kana qaamni kun qaamuma mootummaa humna addaa jedhanii gadhiisanii humna addaa kun alaa biran darbanii ijoollee biran darbanii jaarsa maanguddoo biran darbanii rakkina rabbiinuu nagarre keessa jirra maal tokko bira darbaan jedhanii humna addaa kana Shimallis Abdiisaatu leenjisee gadhiise jedhanii kana waan saanuu galuu tokko illee hin dadhabne nuyi wallaalle nuti. Dhimma himannaa kana irratti kan gaafanne hoogganaan nageenyaa Oromiyaa maddi ijoon rakkoo nageenyaa hidhattootaa jedhanii ibsanii turani. Himannaa humna addaa Oromiyaa irratti ka'u kan gaafanne Komishinarri itti aanaa Komishinii Poolisii Oromiyaa Girmaa Galaan himannaan humna kana irratti ka'ee nu bira hin dhufne jechuun himu. Habtaamuu Xibabuutu dubbise. Dhimmi humna addaatiin wal qabatee jiru humna addaa erga leenjee ba'e baatii muraasa kana keessatti immoo naannoo keenya keessatti nageenya waaraa ta'e buusuudhaaf injifannoowwan gurguddaa galmeessaa jira. Humni kun dhaabbatamaattis immoo gaachan Oromoo ta'uusaa gochaan agarsiisaa jira jechuudha. Garuu Komishinar ani gaafachaa kanan jiru keessattuu komii namoota waraana keessa hin jirre yookaan immoo namoota nagaa wajjin wal qabatee ka'u. Maal nu bira komiin akkasiin dhufne. Baay'ee nama sammuu qabu bar nama guutuudha nama yaaduu danda'udha humni kun bar nama aantummaas qabu eenyu ol humni kun aantummaa uummataas nama qabudha. Humni keenya uummata nagaa tuquu akka hin dandeenyes guututti nuti jala murree beekna jechuudha. Humni addaa uummata akka miidhaa jirutti immoo wanni ka'u kun yaada kana gonkumaa kan fudhanne ta'uusaa yeroo darbes kaafnee jirraa ammas hin fudhanne. Uummanni Oromoo humna addaa hin shakkine. Humna addaa warri sodaatee lafa dhiitu warra aangoo karaa qaxxaamuraatiin karaan taaneen odeeffannoo sobaatiin hawaasa mobilaayiz godhanii gara aangootti dhufuudhaaf paartiilee siyaasaa warra halkanii guyyaa shubbisu jara sana jechuudha warri humna addaan jaallanne. Fakkeenyaaf godina Bunnoo Baddallee aanaa Daabaannaatti manni namaa kan gubate akka jiru akkasumas immoo godinaalee Wallagga Lixaa aanaa Ganjii fi Laaloo Assaabitti godina Shawaa Kaabaa keessattis humnootii nageenyaatiin namoonni qulqulluun ajjeefaman akka jiran maatirraallee odeeffannee jirra. Qaamni immoo lafaa ka'ee uummata miidhu uummata ajjeesu akkasiin jettan kana uummata dararoo jiraate isa kana nutis innis akkuma nama yakkaan shakkame tokkotti shakkamee to'annaa seeraa jala ooleetti qulqullaa'aa jechuudha. Miseensi keenya illee nama uummata miidhu bobaa jala kaa'annee deemuudhaaf fedhii akkasiis hin qabnu. Miseensi keenyas immoo gocha akkasii lafumaa ka'ee hin raawwata waan jedhu amantaa akkasii hin qabne. Daraaraa Mokonnin bara 1988 godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Najjootti dhalatee guddate. Waggoota muraasa darbanitti kilaba baankii daldala Itoophiyaa akkasumas Itoophiyaa bakka bu'uun dorgommiilee teenisii biyya keessaa fi alaa irratti hirmaateera. Sadarkaa biyyaatti irra deddeebiin shaampiyoonaa ta'uunis injifateera. Haa ta'u malee imalli inni keessa darbe ulfaataa fi kan qormaanni itti baay'ate akka ta'e BBC'tti himeera. Habtaamuu Xibabuutu dubbise. Mana barumsaa keessatti garee ispoortii adda addaa ture. Maatii keenya keessaa obboleessi koo Obsaa Mokonnin kan jedhamu innis taphataa teenisii minjaalaa ture. Inni yeroo biyyatti galu isarraa teenisii taphachuuf nan bare. Iddoon nuun jirru badaa ispoortiidhaaf amma kanatti iddoo sababii laannii fi carraan argadde hundumaatti ijoollee wajjinis haa ta'u namoota wajjinis haa ta'u biyyaa biyyarra deemeen teenisii taphachuu jalqabe. Achumarraan akka ta'u jalqabe. Mee Daraaraati jireenya daandii gubbaa yookaan immoo daandii irra akka jiraatte fa'aa dhaga'een ture. Dhugaadhaan wanti kun? Sirriidha. Jireenya daandii gubbaarraa akkamittiin jalqabe yoo naan jettee abbaan koo fi xinnoo ishee yeroo ijoollummaa ture irraa du'anii erga irraa du'anii booddee obboleessa beekootii jira. Innis hin guddisee deeman itti na fuudhee galee ture. Yeroo sana barumsa amboodhaan barachaa ture. Tun barattu.
Al tokko mana keessaati dhiibboon sirra hin ga'a karaa akkasii maachirra waan akkasiin irra geenya biyyattiin deebi'an jedhee gaafan gara najjootti deebi'u namni na simate yookaan namni xinnoo ishee na kunuunsa sababa hin turreeti.